قال أنا مني شنكاس أنا متوقع كاسي غير بتيجي بوسجون واو أكملتين قال أنا مشان دبي نمتوك أركسي كرارا كاسا جمع كتابك أنا بيتي دبسي فيديو كنا كوبلينك شير كجودان جمع برناغا Kawan jadi ati waresa tiga mujira. ilmu abba na boleh. Welcome to the Daftar Gaya Bakirtan again. Snack. Away Charles video brought worth in Majra. Video can attack about the Kagabada, Digu Dance Rakaba, Namochana, Kana Farata, Yojrat, subscribe Gurchun Dagatana, Malatono to catching to catch Morbada, Yadokatan, comment for Resa. Namani lacking good, lucky good at Morbada. Video can Yakalesa Satika, your go back ale, reactor to into the video Satoko. So, want to Kunanamansi so Kazakas, why say now do Batena, Sena Kunanamansi Sujetan, reactor at Tigorejra, and more video Rato Jeteraga. TikTok irratti jechuudha. So video sana waliin daawwannee deebinee nu sammaan deenya deebilaannaa jechuudha. Ashama akkam jirtu videoon engadda hojjedhe kanarratti YouTuber gammeen immoo seenaan kun nama namansiisu seenaan kun saaksiidha sababa fakkaata jechuudhaan YouTuber irratti react na godhee jira. Mee dhaggeeffannee walitti deebinaa dhaggeeffadha. Gaalli tokko karaa irratti duute waan jirtuuf namni jalaa kaasuu dhaabame. Nama shan ta'anii jalaa kaasuudhaaf yaalan gaala kanaa jechuudha. Gaalichi baay'ee waan guddaa ta'eef. Yeroo kanatti namni shanan kun kaasuu waan dadhabaniif mililik baay'ee namichi kun nama Oromoo kun dhaqee harka tokkittiidhaan gaala kana harkiseetu karaa duraa kaaseef. Jorgo. Gaala namni shan kaasuu dadhabe namni tokko akkamitti kaasama maajikiidha ka. Moo intinii fidatee dhufe taa'oona. Mintin iskaabaatarii fidatee dhufe taa'a malee gaala namni shan kaasuu dadhabe namni tokko kaasee darbatee itti buusachuun waaw. Akkamittiin gaala namni shan dadhabee namni tokko harkisee karaarraa kaasaa. Iskavaatrii qabamoo namni suni seenaa kana amanuu dandeenye seenaa kana akkatti amantuuf kitaaba kana irraan si dubbisa. Kitaabi kun kitaaba caallee osoo jirru kan jedhu marabbaa tumsaatiin kan barreeffamedha. Fuula 227 irraa seenaa kana argachuu dandeessaa jechuudha. An nama shaniin jedhee garuu nama shanii olidha. Gaala kana harkisee karaarraa kaasuu kan dadhabee minilik darbee kan deemu gochuu kan dadhaban nama shanii olidha. Duuka buutota baay'eedha isaan. An garuu gabaabsee shan jedhee darbi malee seenaa kana siifan dubbisa dhaggeeffadhu 227 dubbisuu dandeessa kitaaba kanarraa. Guyyaa tokko mootiin Minilik gaangeen Finfinnee keessa yommuu deemaa jiru gaalli guddaan tokko du'ee daandiirra yeroo ciisu arge. Yeroo kanatti Minilik karaa darbu dhabuun duuka bu'oonni isaa daandiirraa kaasuuf wal gargaaranii yaaluun dadhabanii. Yeroo kana buraayyuun jara kana irraa oofee miila gaalichaa qabee harkisuun gara bosonaatti gatee Minilik darbee akka inni deemu godhe. Gammee kitaaba kana biti dubbisi. Viidiyoo kana kooplink share gochuudhaan gammee biraan naagaa. Wanti nan hojjetu baay'een jaalladha. Hojii kee baay'een tola hundisaayyuu. Garuu waan kana gammeen amanuu deettee viidiyoo hojjechuun barbaachisu ture. Maaliif amanuu dhiisuuni mirga kootee jechuudha. Gaala nama shan qofa miti jettee sabu nama shan qofa miti nama 50 fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Waan namni 50 kaasuudhaan namni tokko qabee darbatachuun ana na amansiisuu dhiisuu danda'a. Akkati maaliif horiin jabbiin tokko gaafa duutuyyuu nama 10-20 gataa turre waan ta'eef jechuudha naannoo keenyatti. So saniif sun na amansiisuu danda'a. Waa'ee buraayyuutti immoo yeroo baay'inaan dhagaan seenaasaa. Goota akka inni ta'e nan beekaa akka inni nama cimaa ta'e nan beekaa ijoolleen inaasoo ijoolleen gara machaaramu gabaa arbii kan jechuudha yeroo baay'ee qexoo fa'aa dhugee gogsaa warri jedhan jiru bishaan qexoo laga qexoo dhugee gogsa namni kuni gaara ta'e wayitti miila kaa'e gaara miila kaa'e seenaa sana nan dhaga wantoota akkasii kuni nama amansiisuuf yookiin amanuuf wantoota baay'ee namatti ulfaatanidha ta'uu danda'a ta'uu dhiisuu danda'a ana garuun nama amansiisudha. Sanarratti deebi'ee immoo waan akkasii kana dhiisuu qabdati. Bakka seenaa sirrii irratti hojjechuu qabda. Wantoota nama amansiisuu danda'an irratti jechuudha. Maaliif abbaa barbaade lafaa kee waan barbaade irra barreessee akkasiin jechuu danda'a jechuudha. Akkuma kunoo argaa jirru. Amma sajarriin tinii jedhan fidammoo kan jira keessaa tokko gara dabuu kana gadaamii keessa miillaan dhaabatee waggaa 5 Itoophiyaadhaaf kadhateedha. Miillaan dhaabatee miillaan guyyaa tokko dhaabachuun baay'ee cima. Sa'aatii 10 dhaabattu miillaan. Kunoo nu moolajjeessa nama wal finna. Kan biraas immoo jiru eenyu maal jiru maqaasaa inni immoo laga Abbaay keessa mataadhaan waggaa 9 dhaabatee kadhatee innis Itoophiyaadhaaf kadhatee amma wantoota akkasii kan hin amantaareesh wantoota akkasii kun baay'een hin jiru garuu ana nan amansiisanii wantoota akkasii kun baay'ataa deemuu taanaanii jechuudha. Gaddumayyuu kitaaba afaan Oromoon barraa'e keessatti Habte Joorgis yookiin Qusee Deengaddee bara Hayilee Sillaasee mucaa waggaa 12 tureedhaan miti jedhanii mormii irratti ka'e. Samalee malee gaddaa Alamaayyoo Gilaagaa jedhama. Kitaaba barreessee lafa miidiyaan jirutti namooti gaafii gaafatuuni miidiyaa irratti jechuudha.
So namni gaafii gaafata. Kana kitaabatti barreessite amma tokko kee gaafii gaafate jechuudha. Kana kitaabatti barreessite maaludha kun ittiin? Sana booda an mana koo keessatti marardaraa kitaaba baatu keessa kitaabin akka hin jirre barbaadu kitaaba keetiitti. So wantoota akkasii kun jiraachuu qaba. Maaliif dirqama waan abban barbaade barreessinutti fidee fi hundumtuu fudhachuu qabu jechuudha. Bara durii koo namoota amma kitaaba barreessan bara milikisa ta'u barreessanii seenaa isa maal barreessanii milikitti geessu. Yoo seenaan sun ta'eef hin dabarsaa hin ta'u taanaan hin hambisaa jechuudha. Waan isatti tolu barreessu akkasaaf ta'utti jechuudha. Isa gammachiisu akkasaaf ta'utti barreessu. Warra ammaa kun eenyuun akka gammachiisuuf barreessaa jiraniis eenyuuf akka barreessaa jiranis namaan galu jechuudha. So sanii fi kana keessna fudhuun siin jedha hojii kee baay'een jaalladha itti fi jabaadhu. So viidiyoo kee kanarra baay'ee irratti hojjedheera. Kan hin jaalladhe qaba baay'ee isaa irratti hojjedheera. Wantoonni nama hiisinu nama amansiisu jedheen fudhaa jechuudha. Borimmoo dhaqiitii tokko arba tokkoon qabee darbate dhiitii fidi. Akkuma gurbaan amma gara wigiidha. Dhagaa guddaa ulfaatu wayitu harka bitaatti baatee fide. Wantoota akkasii kun nama amansiisanidha. Oduun dhageenya jechuudha. Borimmoo gumaa guddaa harka tokkotti baatee fidechuuf deemtu jechuudha. So sanii fi jabaadhatu hojii keetti ragaa qabatamu kitaaba qabda kitaaba natti agarsiisaa jirta. Ulfaadhu kitaabas bitee nan dubbisaa. Deebiin koo kana fakkaata yoo si tole wanti kun asirratti dhaabatu deebii gaadha jedhee yaada. Gara fuulduraatti wanta hojjettamu baay'ee sana fudhadha ta'uu danda'a yookiin akkas fidee irrattis reaaktii gochuu hin danda'a jechuudha. Yoo namasiisu taanaan immoo na namasiisna yeroo darbaa jechuudha. Kanaaf jabaadhatu hojii waan hojii keetti gara viidiyootti dabarra. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jiru gaafa wayitu gadi bu'ii shorba dalage. Muzi gadi yoo seeri gadi gaatu yoo laan. Sheekaru. Nama dingiri na rawlate heerumoo yaa makabraati heerumoo sheek. Maal asootiin daltun? Sheekatti mame? Itu dubbadha. Nama dingiri na. والله أنا ما تنقلين أنا رابطة تهرام أما هو سهير موية مخبرات هير موية دارا. يوجدنا مثلا معلومة جتني شيء ما أفعل شيء تبتورا سبحان الله معلومة جتني مثلا معلومة جتنا ما ربي شيء أكاد جتمو ربي شيء هافور جتنا قلمي سيكا جيش سيكا نبارنا أنا بس تنجل أنا أبارنا شيكا هو مسنجابة شو مسنجابة دي كميت وانا كنا دبتة كميت نما كبجان كبدو إنت لنا ما كبجاتي متى كا أموتي نما ألفاتا الرابطة مي أردا أموتي ألفاتو الرابطة مي أبي كبجان هذا متى والله نرد كميت وانا كنا أزويتا على ميجا شوفا بارساتي أي شيء كروي كلا نمر كتب كارني تاكا indaqootu qoraanii yeroo inni live galu takka reetotatu qoraani inni yiti kana ndo video natti hojjedeen jira ammoo hortoota tana qeesaan qoraayira jechuudha haala kana live irra ariyuu ni barbaadan jechuudha ka sheeka kana Ana nu keessitu dhaabaa. Meeshaa kasaawwan jedhuun ati warra eessaati gammoojjiidha? Yaaki baddaa. Ahluun najdi baddaa ishee. Forri eeti mu foonoriitu taareenna forri eeti naan jedhu. Why because? Forri eeti jaala. Why because? Maali sababaan? Re'een qorsooma qabdi. Re'een qorsooma qabdi. Maali sababaan isi? Itti ilaalaa kitaabaa. Itti ilaalaa. Eenyuudhaan beekamaan guddoo isi? Forri Shaggar Romeo. Shaggar Oromia Ethiopia. Gurbaa sin keekatan kana itti wal bara wal qeequu irra wal beekuu wayya jechuu maafi. Oh, lekkana miti kun artistii jechuudha. TikTok irratti beektu kan ammoo viidiyoo lama irratti hojjetan natti fakkaata. TikTok irratti immoo namooti baay'ee hin arrabsitu. So namni kun artistii jechuudha. Muuziqaa akka inni qabu reefin argaa. Waa malee miti jechuudha kan akkasinan sirbalee TikTok irraa nu rakkisaa jiru.
muuziqaa tokko baaseeti jechuudha kan afuran kutaa jiru boqonnaan dhowwaa jiru TikTokii kanarraa. Ay ammanuma iyyuu kana jajjabaattee muuziqaa sirba tokko qabaattee naannoo baga dhufte gara TikTokii. An baqadhuun siin jechaa ture welcome nuga. Jabaadhutti ofii kiliippii yookiin albeemii biraa sirraa innaa nuuf jabaadhu. Adda Tizitaa Garramuu namni jedhamtu marsaalee hawaasaa irratti ajandaa taateeti jirti yookaan dubbi namni hedduun irraa dubbatu wal harkaa fuudhu taateeti kan isheen jirtu. Namni kun barnoota guddaa fi muuxannoo hojii waggoota dheeraa osoo hin qabuun hojii argachuu waan hin dandeenyeef baasii jireenyaa nyaataa fi kiraa manaa ofirraa kaffalachuu dadhabeetan jira. Gargaarsa maallaqaa akkanaaf gootanan gaafadhaa barreeffama jedhu qabatteeti gara daandiitti kan isheen baate. Barreeffamni ishee kun Adda Tizitaan barnoota staatistiksiidhaan digirii jalqabaa fi maastersii qabaachuu kaadhimamtuu dooktarii yookaan kaadhimamtuu PhD ta'uu ishee kan mul'isudha. Yuunivarsiitii Wallootti muuxannoo hojii barsiisummaa waggoota 12 qabaachuu isheellee ibsiteeti kan isheen jirtu kanarratti namni barnootaa fi muuxannoo hojii dheeraa qabaachuu himtu kun egaa hojii dhabee kadhaadhaaf daandiitti baheetan jira jechuudhaan gargaarsa kadhataati jirti. Dhimmi kun dubbii rifaasisaa ta'eeti kan inni. Egaa waan hojii argachuuf dhabu baay'ee rakkisaadha biyya kana keessatti kan ishee kanaa garuu nama gaddisiisa. Barsaa yuunivarsiitii turtee akkasuma sadarkaa barnootaatiin sadarkaa PhD irra gahaa jirti. So namni kun baay'ee nama gaddisiisa biyya kana keessatti baratanii hojii argachuu hin cima garuu isheen garuu hojii hojjetaa turtee dhiistee ommoo hojiin dhabechuuni maybe kan hojii sanarraa sababa dhiistee qabaachuu dandeessi garuu biyya kanatti namni baratee hojii argatu muraasadha. Rabbi ishee gargaaru. Ati mee sooressa warqee faa daldaalta qabeenyaan duroomtee ani immoo iyyeessaa tuffattee na laalta akka waan na'umtee. Beekamuuf wawwaattu jireenya kee irraa kan borisa keektu tas akka godaantu addunyaa kanarraa takkaa yaaddeen beektu. Qabeenya akka urrii akkamiin akka horte sitti yaadatamaa ka'umsa kee durii eessaa akka turte seenaa kee ganama ni yaadatta laata. Kaleessa akka beektu lafa ramnee bulla dhoqqee waliin laannee har'a akkasiin jettu nayyuun beektu fuula turree wal ganne. Sirraas garaa murree anis yooman fedhe summii rakkoon dhugaa sin abdadhaan ture anaaf taata jedhee hiriyaa koo dhugaa. Hin cufadhu hulaa karaa qaawwa huuraan roobees yoo dhimmiste anachuman bula bakkuma koo duraa lafatti na dhiiste. Wanti naaf hin galle jireenya koo keessaa ati maaf na miita akkan cooman qalleef ofii kootii hiyyeessaan eenyuun hin gita. Bobo jajjabe dhugaa dandeettii walaloo guddaa qabda. So laga kana kan jiran ikkoo namoota dandeettii guddaa qaban aartistoota dandeettii adda addaa namoota hojii adda addaa hojjechuu danda'anii barsiisota warra maastersii qaban PhD qaban namoota cimaadha kan jiru. So namni kun yoo natu amma warra kitaaba amma jiru keessaa kitaaba tokko barreesse innis akka ililiitti nu eebbisiisuu danda'a jechuudha. Hello. Yektilar. Hop. Wala kano. Dhaamtuu sammuu asharaa. Maalaa dhaqeetii viidiyoo tiyya koomentii barreessita. Tillu moo warra biyya arabaa dhuftee imaama matan marannaa islaamii ibseete. Dhaaltee biyyaa baate. Fokkattu maal naa barreessita? Ilmoo abbaan aboo jettu. Jaarsan mana gee kun TikTokitti kanaan beekaa kontentii jabaa qabatee dhufe sheekiin jaarsan mana gee kuni. Ingeenya joon lakki asin kaa'e amma natti eenyuun lap godhe. Gurbaa? Oo maalinni. Kootu situ fuudhee miteesi? Laakka ni fudhanne nama na. Tumatu fuudhe siin alatti nam tokko iddoo kanaan kaasu. Laakka nama naani fudhanne teenuma bijaa beektayi. Haati moo qoy. Anan jedhu maaltu fuudhame yoo asii maaltu na elabadee siin jedhe. Qarshii kan gamma sana kaana teettu. Waan mana jalaa badeemna wallaalee maaliidhaan himate ka. Hordoftoota kee viidiyoon siqqaadhe kana fakkaataa namoonni gammaatu laakiin godhin daawwachaa jirtan subscribe godhin daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada yaadoo qabattan koomentii barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhutti deemnutti nagaan tura.